Hayyee nashamaa kabajamoo daawwattoota keenyaa kun televizyiinii gingilchaa miidiyaa neetwork yookiin GMN jechuudha. Qophiis keenya irraatiin immoo qophii gaaffiif deebiidha. Qophii keenya gaaffiif deebii keenya irraatiin faarfattoota waliin bilbilaan kan goonedha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Tolega muuziqaa cimsaan booda walitti deebineeti jirra. Amma gara gaaffiif deebii keenyatti dabarra jechuudha. Gaaffiif deebii hojii kansiif waliin turu ani Biqilaa Guddinaan jedhama. Jalqaba irratti faarfataan gaaffii gaafatamu faarfataa Yaadasaa Shirrii. Mee Itoophiyaan maaliif rakkina kana keessaa ba'uu dadhabde? Tolega silas maaltu ta'a Waaqayyoon alatti jettee jirta. Mee maaltu ta'a ree erga Waaqayyoon alatti wanti tokko iyyuu hin ta'u ta'e maaltu ta'a? Tolega dhaamsa kee dabarfattee jirta faarfataa Yaadasaa Shirrii gamanumaan nagaatti jecha amma immoo gara faarfataa Babaa Tamasgeenittiin jira. Faarfataa Babaa Tamasgeen barri kun maal isinitti fakkaata? Barri kun baraamaadha jettaniitu jirtu. Maaliif jettan? Gaaffii keenyaaf deebii waan nu deebiteef galatoom jecha faarfataa Barraa Guddataa gaaffii koonaaf deebistaa gaaffiin si gaafadha. Maal siif deebifna jetteetu jirta. Tolega akkuma beekamu dhukkubni koronaa kuni nama akkuma yaaddeesseetti jira. Dhukkubni kun akkasittiin humnaan namni bara dhufu akkam taana? Maaliif yaaddu akkam taana jechooni waa'ee waggaa dhufu? Dhibeen kuni bakka tokko tokkotti yeroo lubbuu namaa balleessaa jiru argina jechuudha. Akkami uummata Oromoo irra miidhaan geessisu? Wanti biyya raasu akkamiin nu raasa? Uummata Oromoo irra caalaayyuu kan isa yaaddeessaa jiru dhukkuba kana miti garbummaadha. Uummanni Oromoo garbummaa kana jalaa ba'uudhaaf maal gochuu qabetta? Faarfataa Barraa Guddaa galatoom jecha faarfataa Addisuu Waa'imaa hin badde jedhu akkamidha? Mootummaa ani Oromoo jecha Oromoo miidhu kanaan dhaamsa akkamii uummataaf qabda? Faarfataa Magarsaa Baqqalaa addunyaan kun dhukkuba balaafamaa kana jalaa akkamittiin baati? Magarsaan dhaamsa isaa dabarfatee jira jechuudha. Faarfannaa kee keessatti jecha haaraa tokko agarra. Mee jechichi maalidha? Yaayiwee yiree jetteeti jirta. Mee yaayiwee yiree jechuun maal jechuudha? Faarfataa tamee galatoom jecha Abarraa Guddataa gaaffii siif dabalu. Abarraan gaaffii natti baay'ate jedheeti jirra. Gamanumaan deemneeti jira jechuudha. Faarfataa ifa addeessituun keessan bara darbee akkam taani? Faarfataa ifaadhaan galatoom jecha faarfataa Kaabaa Fidoo yeroo darbee utuu isin nama walitti araarsitanii isin arginee jirra. Eenyutu wal lole? Looxii fi Abiraamtu wal dhabe jettee jirta. Jarri Oromoo moo firadha? Galatoom jecha faarfataa Dastaan Sarmuu barri nama gowwoomsuu akkam ta'eera? Darbeera jetteeti jirta. Haaluma kanaa wal qabatee jechuudha. Lolli waboo fi mootummaa kana gidduutti adeemsifamaa jiru jira. Eeyooti injifata jettee yaadda? Faarfataa Dastaan Sarmuu gaaffii nu deebiteef guddaa galatoom jecha tole daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabannee nyaanne kanumadha. Amma torbanitti nagaatti.